ijoolleen Beerut keessa jirtan hadaraa keessan hadaraa sagalee naataa kuna guyyaa arfaffaa manni natti cufame guyyaa arfaffaati. Ijoolleen achiis keessa jirtan hadaraa keessa sagalee naataa mana amma jiru kanaati. Natmi awnyaanni naquu kanatti ittisaa ciisna dhukkayaanni utuu natti hadhaa'uun oolee buluudhaaf nyaadha quba natti raasaniis hunda danda'een baadha kattaa hundumaa yaabee hallayyaas naqee lixee umurii koo ijoollummaa biyya ormaattan fixee fuulli hiriyoota koo ni gammadanii ifa kan koo gurraacha'eera jijjiirrateera bifa ormi dhiphuu koo malee haara galfii koon fedha. Micayyoon kun rakkoo guddaa keessa jirti. Egaa shamarran keenya rakkina hedduu fi darara guddaa keessa jiru. Egaa nagaa hin daganne ashamaa akkam jirtu hordoftoonni seenaa tuub nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam isaati kana keessanii ani nagaa kooti isinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaa hin qabaa obboloota kooyi. Egaa dhugaa dubbachuu fi micayyoon kun Beerut keessa jira bakka ishiin jirtullee amma ammaatti wanti ishiin dubbatte hin jiru. Egaa guyyaa guyyaadhaanii amma geenye salachaane jirra jechuudha. Eenyuudhaaf akka sagalee taane eenyuudhaaf akka dhiibnu hin beeknu jechaadha. Guyyaa guyyaadhaan rakkina hedduutu dhufaa deema jechaadha obboloota koo dhugaa dubbachuu fi maala kamiif akka iyyinee kamiif akka dhiibnu hin beeknu mana hunduma keessa jechaadha. Rakkinni shamarran keenya Oromoo baay'ee ulfaataa dhufee jira. Kam dubbannee kam akka dhiibnu hin beeknu jechaadha. Egaa aga humna keenya yoo walii fiyyine malee namni nuuf dhaga'u yookiin namni sagalee nuuf ta'u hin jiru jechaadha. Guyyaa guyyaadhaan rakkina boo'ichaa isa kana jalaa baafne yoo jenne isa hambiraatu itti dhufaa jira jechaadha obboloota koo dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama gaddisiisu kan samoona kana immoo haala ulfaataa fi haala gaddisiisa jechaadha. Egaa mana keessatti namoonni hedduu rakkachaa rakkinni isaanii immoo miidiyaa irratti amma tokko gadi babba'aa jira. Ammi dhokatee jiru immoo haga ammana lama jechaadha. Egaa kamiif akka sagalee taane kamiif akka eenyu jennu amma ammaatti baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Obboloota koo micayyoon kun Beerut keessa jirti jechaadha. Beerut bakki ishiin jirtu ammaa kanatti wanti beekame tokko hin jiru jechaadha. Egaa guyyaa afuritti balbalnatti cufamanii nyaatallee argadhee hin jiru jechaa jirti. Naannoo ishee jirtu dubbattee hin jirtu akka itti gargaaranillee hin jiru jechaadha. Egaa shamarran keenya biyya Arabaa jirtanii bakka jirtanitti rabbii uumaan keessa isin haa eegu isiniin jedha obboloota koo. Dhugaa waaqa carraa kana kan namaaf kennu waaqayyoodha. Carraa qabdan kanatti immoo warroonni haala gaarii keessa jirtan waaqayyo hammallee haala mijataa fi bakka isin jirtanitti waaqayyo isin haa eegu jechuun barbaada obboloota koo. Egaa akkuma kaleessa beektanii kaleessa mana bubeetti waan baay'eetu ture jechaadha. Namoonni achi turtan argitanii turtanii dhugaa dubbachuu fi egaa ammanni kun rakkina aganaa kana keessa jiru aga jettutti geessa jechaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisu kan achi keessatti jaarsi isaanii yookiis immoo ijoollee isaanii nu gudeeduudhaaf wantoota garaagaraa himachaa turan jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi ani Beerut kana keessa rakkinni akkasii hin jira jedhee takka hin hasaamne jechaadha. Imbaasii keenyatti illee gaafa dawwalanne waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Dhugaa waaqa biyya keenya keessatti akka sareetti dhiittamna. Biyya ormaa kana keessattis akka sareetti dhiittamna jechaadha. Maaliif imbaasiin asiis daldalan Itoophiyaa biyyarra gaafa nu ergu maallaqa isaa fudhannaan biyya achi geessee maalirra geessee hojii galtee namni jedhee nu hordofu tokkollee hin jiru. Maaliif nuti haala mijataa keessa jirra ijoolleen keenya mana madaamii yookiin gola ormaa keessa jira waan keessa jiran kalee galgala carraa argatanii namoota 3,000 4,000 olitu mana Mubaarak Tasammaa keessatti namni aga amma kanatti nu gargaaraa ture. Reeffa Oromoos ta'ee ijoollee shamarran Oromoo namni gargaaraa jiru rakkina dubara Oromoo namni rakkina isaa argaa jiru aga ammaatti
warroota feemosoota keessa namni haga ammaatti nu gargaara ture mubeedha jechaadha. Egaa carraa kaleessa argatan keessa ijoolleen hamma ta'e bahanii dubbatatanii rakkina mana maaliif nuti amma carraa gaarii keessa waan jirruufiyyuu gabbaanii waan rakkataa jiran nutti fakkaatu. Garuu dhugaa dubbachuuf kaleessa hedduu tokko ofitti gaddee rakkina ganaa kun mana gola aadaa Oromoo keessatti injira jedhee takka yaadellee hin beeku asaabeellee hin beeku jechaadha. Rakkina qabanillee achi keessatti illee dubbatanii jiru. Egaa mucayyoo tokko kaleessa waan baay'ee na gaddisiiftee egaa namni kutaadhaan Oromoo ta'uu keenya nu cunqurfamaa jirra jechaadha. Alaabaa abbaa gadaa yookiin immoo isa narratti argite jettee turte jecha odaa jechuudha. Isa akka masqaliitti yookiis kaawwatan odaadhaan kan jiru kaawwadhee tanan imbaasii gaafan deemu bayyasii jettee ganna darbattee madaami koo biratti jettee dubbattee turte jechaadha. Egaa hordoftoota kooyi dhugaa dubbachuu fi Oromummaa keenya nu cunqurfamaa jirra. Beerut kana keessatti immoo amma saniyyuu imbaasii keessa kan jiru jara jechaadha. Kana keessatti immoo gaafa natti ulfaatee waan akkasiis hin jedhe gadi jedhiiti hojjedhu. Kan dhufteef hojiidhaaf miti hojiin natti baay'ate yookiis immoo wanta akkasiitu narra ga'ee jettee mucayyoon kun gaafa imbaasitti bilbiltee silkiyyuu giddiitti narraa kaasanii jaarsi bakka fooqii 4 hojjedha. Gaafan isa hojjedhee eenyu jedhu nyaata guyyaatti giza takka misaa bichaa nyaadhaa jettee turte. Misaa guyyaatti al tokko misaas qursiis irbaatas sa'aatii 3 sa'aatii 9 Itoophiyaatti nyaatti jechaadha. Borus deebitee sa'aatiin masagalitti nyaatti gaafa kana namichi sarraatanyaan jechaadha. Sarraatanyaan jara sanii yookiis namichi jechaadha. Na rakkisaa waan akkasiif ta'aniif kaayyoo kootiif bahe jedhee gaafan ani waan akkasii rakkachaa jira jedhee imbaasii kootti daawwaladhee gara imbaasii deemte jechaadha. Mucayyoon gaafa imbaasitti odaa jechaadha. Morma ishirratti argitu ati hojiidhaaf hin baane jettee jechaadha. Oromummaa isheetiin illee cunqurfamaa jirti. Kan keenya keessattuu kan Beerut kana ammoo dhugaa dubbachuuf hedduu nama ajaa'iba jechaadha. Ijoolleen kaleessa carraa argatanii mana bubeetti dubbachaa turan jedhan jechaadha. Aga kana rakkinni hin jira jedhee dhugaa waaqayyoo yaadellee hin beeku. Egaa dhugaa dubbachuu fi hojiin natti ulfaate jechuun biyya kana keessatti anillee imbaasitti dawwaladheen ture waggaa 2 dhufetti jechaadha. Jara wajjin xiqqooshii waliin galle mana jijjiirrachuun barbaade jedhee imbaasitti dawwalchiisanii turan jechaadha. Gaafan dawwaluuf ani sila hojiin natti baay'ate waan anasii ba'uu barbaade yeroo sanitti reefuun kontiraata fixa jechaadha. Kontiraata waggaa 2 mucayyoo afaan Amaariffaa sila hin dandeenye fi Oromiffaan itti dubbannaan hojiin natti ulfaate mana jedhee itti haasa'ee jennaan hojii yoo nama ajjeesee beekanaan jettee turte jechaadha. Dhugaa hedduu tokko na gaddisiise hedduu tokko jechaadha. Egaa obboloota kooyi imbaasiin biyya kanaa baay'ee ulfaata. Daldaala nachinu erge taana wanti quba nu qabu inni maallaqasaa amma maallaqasaa erguti jechaadha. Kana daldaalota biyya keessaa maatiin keenyallee eenyu jedhanii qabu jedhee yaada. Ijoollonni keenya hedduu rakkachaa jiru. Imbaasiin Beerut keessa dhugaa dubbachuu wanti isaan hojjetan tokko hin jiru. Isaan maallaqa isaanii argatan taanaan garagaranii nu laalaa hin jiran jechaadha. Lammata immoo gaafa rakkina tokko itti himannu gadi jedhiiti hojjedhu siin jedhu malee wanti isaa si gargaaran hin jiru. Silkiyyuu yoo sirraa kaasan jechaadha. Egaa obboloota koo waa baay'ee rakkachaa jiru jechaadha. Dubartii waa baay'ee barbaachisa gaafa mana isaanii gallu moodesiin mata akkallee yookiin wanta tokkollee nuuf hin bitanii jedhanii ijoolleen rakkina baay'ee keessa jiru jechaadha. Durallee akka jennetti ijoollee Suudi Arabiyaa hedduu rakkachaa ture. Amma garuu haalli Beerut keessa jirus hedduu tokko ulfaachaa jira ijoolleetti jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi waan hedduu nama gaddisiisu jechaadha. Rakkatee ani ifa amma ta'e warroonni silkii qabanillee gabbaanii dubbatachaa jiru jechaadha. Garuu warroonni silkii hin qabne gola keessatti rakkachaa jiru amma na lama jechaadha. Egaa hundumti keessaniyyuu akka wal bebbeettanitti sagalee waliif ta'a. Amma nama baay'ee keessaa beekamtiin qabnu jenne yoozim jenne ijoolleen keenya dhumaa jiru, rakkachaa jiru, fooqirra darbatamaa jiru, dabadabamaa jiru. Mucayyoo ijoolleen baay'een jechaadha kaleessa dabadabamaa jiru jechaadha. Hedduu gaafa madaamii keenya biratti
hojjedhu arabiffaan jechaadha hojjedhu jedhanii gaafa isaan booda gaafa gara mana madaamitti deebite madaamin baay'ee nutti roorristi isaanuma biratti afaanuma arabiffaatiin nutti dubbatu isaanirra immoo odoo fakkeenyaaf isaan biratti illee afaan amaariffaa yookiin isumaan dubbatanii amaariffaan dhaga'an jar isaanuma biratti baay'ee hojjedhu hojiidhaaf dhufte miti kanan biraa maaliif hojjette jedhanii arabiffumaan jara biratti jarri kana qabata argatanii hedduu tokko achitti gaafa manatti deebine nu dabaddabullee. Kanan biraa maaliif biyyaa baate daa'imni isaanii siifatu madaamni isaanii siifatu ijoollee isaanii siifatu kam dandeenye kam dhiibna kan biyya keessaa namni nuuna hin jiru kan alaa namni nuuna hin jiru ijoolleen keenya hundumti keessaniyyuu akka dandeetti keessanitti sagalee waliif ta'a furmaata akka argatu godhaa isiniin jedha dhugaa dubbachuuf ijoolleen hedduun baay'ee gaafa rakkina hin argine nuti amma waan haala gaarii keessa jirruuf ijoolleen keenya waanuma rakkina arganiyyuu nutti fakkaatu jechaadha obboloota kooyi bakka jirtanitti rabbi sinaa eeguu gargaarsa waaqayyoon kadhadhaa uumaa keessan kadhadhaa bakka jirtanitti isiniin jedha obboloota kooyi. Egaa obboloota koo bakka jirtanitti rabbi sinaa eegu isiniin jedha egaa gaafa rakkina hin argine rakkina keessa waan jiran nutti fakkaatu jechaadha haalli amma ijoollee keenya keessa jiran hedduu tokko ulfaata isiniin jedha egaa namoonni rakkina keessa jirtanillee akka furmaata isiniif argatuuf karaa nama bebbeettaniin iyyadha osoo lubbuun keessan hin bahin osoo rakkinni tokko isin hin gahin namni nama fayyada. Haalli hamma ijoolleen keenya keessa jiran immoo hedduudhuma tokko ulfaachaa jira jechaadha. Egaa waaqayyo uumaan keessa sinaa gargaaru isiniin jedha wanta isiniin jedhu hin jiru warri immoo haala gaarii keessa jirtan uumaa keessan galateeffadha guyyaa guyyaadhaan rakkina guyyaa guyyaadhaan ijoolleen keenya baay'ee tokko dhumaa jiru jechaadha. Egaa yeroo biyya keessanis baatan of eeggannoo godha biyya kamtu amma ta'e daldala keessanillee nama biyya keessanillee gara maatiin keessanillee akka gaafachuu dandeessu jettanii amma maallaqa barbaadan kaffaltanii gaafa achi geenye hojjennee deebifna jettanii akki gaafa achi ilaaltanii fi gaafa biyya as dhuftan garaagarummaa hedduu qaba jechaadha. Innaa isin immoo maallaqa akkaataa daldala sanillee gaafa si waa rakkattan yookiis gaafa wanti tokko isinirra maatiin keessanillee isiniif gaafachuu danda'aniin daldalan keessanillee nama qabatamaa ta'uu qaba isiniin jedha obboloota kooyi. Egaa waaqa gadittis isinis of eeguun dirqama keessanii of eeggannaa godhaa uumaa keessan kadhadhaa bakka jirtanitti rabbi sinaa gargaaru isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo jalqabaa kaastanii aga ammaatti warri na wajjin turtan guddaa galatooma ulfaadhaa viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti nagaan naa turaa baay'ee sin jaaladha ulfaadha.